Balayan kayaknya, walau mau hira bakal bukan asal kes walau kurang orang bukan turis. Alhamdulillah, bagara tuan agar sise. Ani ya dikia, wahai tokumar kamne. Tokumar ke wajaru kanarati, biji kayaknya mah bakal lama tuan kapalle, dari besar kita, dari Mutuma Binjira ni Ilman Bataka Ilman Ananti Toko wala Jesu bayi wadu adumi dina bakagrasi kabnu dina no baglesu butuh ke ija takandula wadu kabnu ofi ke na bakal met biar toni kayaknya semakan berapatani warna walalu ma abanisyo te gorsani ilman aka ilmani tik abadani warsatarni odut kumagna kesuman odut itha bodame dandam yotehu kesan to kotame wali ofame wala ilman la ilaha illallah jannatoko gara galle fi waltu kizun an baiyat tigadde ni rejuna tira kamera mirwan kana hunduno katiyadu yani gata kismati gawas gara dome Ibrahim kafi lamafan Wassalama jala kayaknya boleh celah kene boleh celah amne embe najar kene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin bilen korkna dibakata jika pagkuya harra kana budaya dia kali, ega apa itu kapalle anak gereja di dalam harta puni, berbiaya kese jurulle bedani kalak tina narga, wanta warga negara sinti rakanne kini riba damne durakanne, kenapa bagaimana kayaknya sini jatuh, jadi apa, ega si warama asudufana budaya kayaknya kali, ega iduma kenya, populasi kenya, iduma tu murah tu jira, karena biaya tu yerodera hendak nanti sana iada, nama mujala kamu damne durakanne, tadarka magana dada manatawan dada jatuh nanti biaya dia tu dah, karena biaya osor lanu Rabbin be iduma kesan bahasa dia tu dah. Ega ini barnama yati kesa wakawe isini fi namni hundi ni dapat ida bintan ka patte sadarka kana ke istajir tije namni baye inni gize ololo hos tae tiadu jar kabe inni kan puas dawara mega make yati ana boleh sake ni Muhammad Hasan galato mi jenna rabbi numri hadir wani Israel beruskan kone nuti biya kesani pada sama kesani pada wan isini tiket ni dalaga garo jenun bati jarra kamu mandi boleh kan kanabu ni barsi se opudio yuro era garanu bupa surte oromia ballo kesa udah kabar batu dubatu dan dani ini garu makan gue beda aji kesa gue tirate dia kan harga takkan dia nama itu takkan dia beda jadi akadan ini kit kehe rasa harga dia dubah deh warawa dia ku mau beda itu ada jadi dan ada iran dia biar mana galau tu ni jangan ambo siaga kenya siaga Abdullah di bagi nama jaba nama yero itu kosan sang ufam amkan sing kubarsiza lo nampi nama puni nama amantati nama namdi kenya malakan ni bedo untuk seperti ini harga wanita kabante dibetu mabunti yero baye cara media tak kutok warga deh wan tak kutok kuno ke obacizo yani itu kode nana ordo babega dia deh shirki malaka dane dibbe faidan sama daga jo nama ke itu yang kabat ni kada ratit iya pada gaha cara media harga tekan
namni tokko waan qaama isaa waan samii waan yeroo isaa jalaa miidhu gaafa diddee barate waan bu'aa qabu irratti ta'a. Kanaaf agala tokko rabbi umurii haa dheeressu. Garri kun lamaa waan nu barsiisan qaba. Madasan namni yeroo imala deemu hawaasa kana bakka bu'ee waan dalaguu qabu uummatatti agarsiisa. Sheeki keenya immoo beeka namni keenya hidhaa sodaata. Du'a caalaa hidhaa sodaata. Gaafa namni isaa hidhame eessa dhaga namni keessan gaafa jedhanii imaltuu deema jala beeka. Dhugaa jirtu namni keenya du'a caalaa mana hidhaa sodaata. Manni hidhaa garuu mana dhiiraati. Sheeki keenya gaafa namni keenya tibeellifaaf duuba deebitee mana hidhaatti guura beeka gaafa miidiyaa kanarra namni dhimma wal waggoota shanan kan duukaa bu'ee sirrii barreessaa ture waan hundi quba qabu warra madda nageenyaa caalaa jira jeeyyaa isinillee dargaa baatan jeeyyaa gaafa uummanni keenya laga keessaa suuqa keessaa bakka adda addaatiin furamee mana hidhaatti isheene gaafa abdallatee wajjin hidhame jenne rafnee bulu. Maaliif inni abbaa keenya ijoollee sun mana hidhaa keessatti yatiiman ta'an jeega abdallatee baata wajjin hidhamee jiru jarana hin shakkinaa ijoolleen teenya waan uffata ittiin yaaddainaa waliin jedhu madda nageenyaa abdallaamee kunis gaazexaa isaa keessatti. Kanaaf hidhaan sodaatina hidhaa akka namni keenya sodaanne sheekuun ni barsiisa. Barnoota ni jiran. Warra waa beekuun barnoota guutuudha. Jarri kun lamaan seenaa akkanaa dalagan. Ilaala ijoolleen mana hidhaatti baate hundi isaanii gurraacha. Warra sodaachisaa ture gochi keessatti. Sheekni kun jechuudha. Gaafa inni mana hidhaatti bahe ijoollee waan taate itti dhiyeenyaan hin boqotu. Haa galatoomu jennaan galatoonfadha. Garuu akkaataan simannaadhaa sheeka abdallatee wajjin jira obbaa jangaraa ture. Milka dhageenye Muhammad sanii. Dia Abdallatee bakka inni jala loohee dhufe jiru gaarii natti hin dhageenya dhugaa rabbi. Kanaaf akkanumatti ilmaan isaanii jala deemuun haa galatoomu fi ammallee jalaan hafnii jennaa Sheek Abdallatiif ijoollee teessi tana jala. Abbootii amantaa jedhanii aadaa biyya sanii fudhatanii achi dhiibuun qaban. Dirqama waan hojjetan waan mari'atan waan waliin dalagan sheeka kana achi fuudha akka biraa dabalatuu qaban.